Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube kiyya hundi keessanuu nagaa keessanii har'aan kana keemistirii kutaa 12 kan waliin ilaallu ta'an xumura sagantaa kootti nafaan waan affeerraa kiyya unit waan maal jedha solution jedha. Solution jechuun paartii bal'aadha wantoota hedduu of keessatti qabata. Waa'ee solutionii gadi bu'iinsan kan ilaallu ta'a. Solutioniin gosoota garaagaraatu jira. Isas haala salphaa fi bifa ifa ta'een kan ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti nafaan waan affeerraa kiyya YouTube kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan miseensa keenya ta'a irraa fayyadama waliifis share godha. YouTube kana yeroo jalqabdan like gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Most of material around us are mixture. Wantoonni naannoo keenya jiran hedduun isaanii makaadha. Waa'ee makaa ilaaluu qabna jechuu jalqaba irratti makaadha. In this unit we shall be concerned with property in the type of mixture. Mixture fi makaa fi amala isaa kan ilaallu ta'a sirriitti isarratti xiyyeeffachuu qabna. Because wanti lama yoo walitti makame solutioniin uumama jenneetiniin yaaduu qabna jechuu jalqaba irratti konseptiin keenya makarraa ta'uu qaba. Makaa gostokkee makaa gos addee akkuma jennu san haala saniin kaanii makaan gostokkee maali makaan gos addee maali jenne identify gochuu qabna jechuudha. Okay. Waa'ee makaa dubbanneetiniin relation of their property to those of individual component. Relation isaanii individual component isaanii wajjin maal akka relation akkamii akka qabu kan ilaallu ta'a. Okay. A homogeneous mixture also known as solution. Homogeneous mixture makaan gostokkee jechuun maali? Also known as what? Known as solution jennaan. Homogeneous jechuun makaa gostokkee jechuun solution jechuudha. Okay. Is mixture that is uniform. Homogeneous mixture is mixture that is uniform in its properties throughout given sample. Sample kenname irratti maali uniform dha jechuudha, wal fakkaata. Wanti inni isa gargar godhu hin jiru jechuudha. Okay. When sodium chloride is dissolved in water. Sodium chloride jechuun ni beektu table salt jechuudha. Sodium chloride kan nyaatatti fayyadamnu kana ashaboo nyaata kan jennuun kana inni suni maali yoo dissolve in water ta'e jedha. Water keessatti yoo kan bulbulamu ta'e you obtain homogeneous mixture. Homogeneous mixture arganna makaa gostokkee arganna jechuudha. Kaamtu bishaanii ijaallallee wanti adda baasnu tokko hin jiru jechuudha. Kun bishaanii kun sodium chloride jenne adda baasuu hin dandeenyu. Homogeneous mixture or solution jenna. Solution nu ta'a jechuudha. Eshi another air is gaseous solution. Air maali? Gaseous solution. Solution gasity jechuudha. Principally two elementary substance nitrogen and oxygen. Nitrogen fi oxygen elementary substance warri jedhaman beekamoon nitrogen fi oxygen maal ta'an jarri lamaan which are physically mixed but not chemically combined. Jarri sun physically maal qaani wal makan garuu immoo chemically maal hin ta'an chemically combined ta'an jechuudha. Chemically combined ta'anii hin arginu jechuudha. Jarri sun kan wal makanii jechuudha. Achi keessatti makaadha jechuudha. Qilleensa keessatti nitrogen jira, oxygen jira, dioxide jira, carbon monoxide jira. There are so many elements in air. Elementoota gaasota garagaraatu jira jechuudha. Maal keessa? Qilleensa keessa. Qilleensi kana nitrogen jennee ija keenyaan ka arginu jiru jechuudha. Hundi isaaniitu ijaan hin arginu wantuma qilleensuma wayii gocha isaatiin beeyna malee. Okay. There are various practical reason for preparing solutions. Karaalee garagaraa solution qopheessuu dandeenya. Fakkeenyaaf most chemical reaction are run in solution. Most chemical reaction in hedduun maal ta'a run in solution. Karaa solutioniitiin maal ta'ani run yookiin immoo karaa solutioniitiin geggeeffamu bifa solutioniitiin geggeeffamu jechuudha. Okay. Reactionii tokko geggeessuudhaaf jalqaba solution osoo hin taane reactionii wanti chemical reactionii tokko without solution there is nothing exist chemical reaction. Okay, have you understood? Okay, very good. Solution have a specific useful property
solution specific useful qaba jechaadha. For example, when gold is used for making jewelry, amma yoonin goldii kana jechaadha meeshaa faaya jewelry, faaya gochuu, faaya mormaa, faaya waan ta'e warqii, faaya mormaa, faayota garagaraa, faaya harkaa, faaya mormaa, faaya funyaanii, so many jewelry there. Isa sana hojjechuudhaaf maal goona? It mixed, inni sun maal mixed ta'uu qaba jechuudha. Or alloyed jechuun mineral mixed jechuudha. Alloyed jechuun mineral mixerii ta'uu qaba jechuudha. Maal makaa ta'uu qaba jechuudha. Maal hojii walii yoo mayni goldii arganna. Yoo goldii argachuudhaaf wanti walitti makuu qabamu tokko small amount of silverii wajjii yoo walitti mayni goldii ni arganna jechuudha. Yookiin immoo faaya goldii tokko argachuu ni dandeenya. But garuu immoo gold, silver allowed are not only hard than pure gold. Gold, silver allowed. Makaan gold, silverii kuni maal akka gold pure yookiin immoo warqii qulqulluutti jajjabaa miti jechuudha. Hard miti jechuudha. Akkasitti jajjabaa miti. But they also melt at low temperature. Akkasuma immoo low temperature irratti melt ta'a jecha baqa jechaadha. They are therefore easier to cost. Gatiidhaan immoo ni xeennaata. Gatiin isaa kostiin isaa gadi nuu bu'a jechuudha. Akka kaanii kostiin guddaa miti jechuudha. Like as pure goldii kenna maaliin kenna silver goldiin kenna maal waagaan isaa yookiin gatiin isaa qaalayaa miti jechuu hedduu mi'aa miti jechaadha. Okay, sababa saniif gabaa irratti xiqqishu xinneessuudhaaf immoo bu'aa guddaa argachuudhaaf jarri warri warshaadhaan kunniin immoo warri isaa oomisha manufacture godhan kunniin gold silverii waliin maku jechuudha. Okay, by the way it is very beautiful. Inni sun baay'ee bareedaadha jechuudha. Bifa isaallee hedduu tolcha. In this unit you will study the dependence of solubility. Why dependence of solubility in the unity kana keessatti amount of substance dissolve in other so many, we will see so many things in this unit. Okay, the other one is homogeneous in the heterogeneous mixture. Inni biraa homogeneous fi heterogeneous mixture maka gos tokkee fi maka gos adda ilaalla jechuudha. Okay, some basic definition. Asirraa wanti beekuu qabnu tokko maali? Mixture are combination of. Makaa jechuun maali? Combination jechuun walitti dhufeenya two or more substance wanta lama yookiin lama ol walitti dhufanii in which substance retain its own chemical identity in the hence its own property. Maali? Chemical identity ufii qaba jechuudha. Wanti lama walitti dhufu sun chemical identity ufiitiin tura in the maali? Its own property ufiitiin tura. Then booddee irra wanti jijjiiramu jiraachuu danda'a jechuudha. Sample of clear air for example consists of many elements compound physically mixed together, include oxygen, nitrogen, carbon dioxide, noble gas, water, buffer. Can you give another? Okay, can you give more example of exterior? Okay, maal si fakkaate asirratti qilleensi qulqulluun kun makaa gosoota garaagaraa qaba jechuudha. Kan akka oksijiinii of keessaa qaba, carbon dioxide ni qaba, nitrogen ni qaba, noble gas ni qaba, water buffer ni qaba, kanneen of keessaa qaba jechuudha. Qilleensummaan qulqulluun nu arginu kun makaa akkanaaf keessaa qaba. Okay, example biraa kennuu ni dandeettaa jedha. Amma asirraa makaadhaan kunniin bakkee gurguddoo lamatti qoodamu. Makaan kunniin bakka gurguddoo lamatti. There are two broad classify of mixture, homogeneous in the heterogeneous mixture jenneetini qoodne jechuudha. Eeshi homogeneous. Homo means the same jechuudha. Same wal fakkaataa jechuudha.
homo jechuun, hetero jechuun different jechuudha. Different. Homogeneous and heterogeneous mixture jira jechuudha. Makaa homogeneous fi heterogeneous kan jedhamu jira. Homogeneous fi heterogeneous haala kanaan naa hubachuu dandeessu jechuudha. Okay, homogeneous mixture is mixture in which the combination of the mixture is the same throughout. Homogeneous jechuun combination walitti dhufeensa makaa bifa wal fakkaatanii. It has no visible boundary because maal daangaa mul'ataa hin qaban, daangaa isaan adda bayanii hin qaban jechuun kun naayitiroojiinii, kun oksijiinii, qilleensa asitti ilaalte gaara keessa ilaalte inni kun naayitiroojiinii, oksijiinii kun kaarboon daayoksayidii jettee wanti ijaan argitu hin jiru. But microscope ni argita jechuudha. Because the components are mixed as individual atom. Componentiin kenna maali? Kan wal makaniin akka individual atomiiti jechuudha. As individual atomiitti malee ayan yookiin molecule'itti malee takka takkaan garagara bayaniiti miti. For example, when spoonful of sugar dissolved in water, you obtain what? Homogeneous mixture. Fakkeenyaaf sukkara spoonful jechuun maankaa tokko sukkara maankaa tokko fuute too sukkar kun maankaa haa jennume sukkara irra jira. Sukkara maankaa tokko fuute osoo asitti dabalte booddee waliin mayte wanta itti argitu hin jiru jechuudha. Kun sukkara ergaa wala maytee booda sirriitti dissolve gootee booda kamtu sukkaraa kamtu watariidha jettee adda baasuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu inni sun no visible boundary dha jechuudha. Visible boundary jechuun ija keenyan wanta arginu miti jechaadha. Ija keenya kun kana kun sukkara kun maal jennee adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu makaan kun homogeneous jennaan. Okay, the other one is heterogeneous. Okay, heterogeneous mixture has one or more visible boundary between components. La inni kun jechuudha tokko yookiin tokko ol visible boundary qaba. Visible boundary daangaa mul'atu wayii qaba jechuudha. Between what component gidduu daangaa mul'ataatu jira. Thus its composition is not uniform. Composition isa uniform miti jechuudha. In this type mixture kana keessatti each component is practically can be detected by neck of eye. Gargaarsa ija keenyatiin ni mul'atu jechuudha. Ija keenya ni argina with or magnifying glass gilaasii yookiin ministry eye gilaasii jechuudha. Kan ijatti kaawwatan kana guddiftuu magnifying gilaasii guddistuudhaan ni mul'ata jechuudha. Laal if sand jechuun cirracha akkana jiru tokko laal cirracha jennu. Cirrachi kun mixed with iron fillings. Caccaba iranii xixiqqoo wajjin yoo akkatti walitti makame ta'e inni kun maal ta'a? Sand grain in the iron fill remain separately. Iron fill fi sandii kana maal bifa maalitiin magneetii yookiin wanta adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Kun haaluma kanaan kamtu visible boundary qaba jechuudha. This example is heterogeneous jechaadha. Kamtu xixiqqaan kun iraniidha, caccaba iraniitii, kun immoo sandiidha jettee akkanumatti ilaaltee adda baasuu dandeetta jechuudha. Ija keetiin bifti isallee garagara ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kanaan iranii haa jedhuuni. Inni kun iraniidha. Inni kun iranii yoo ta'e inni bifa bulee kun inni diimaa kun immoo yooni sandii ta'e sirriitti adda baasuu dandeessa jechuudha. Kun haala barbaadde sirriitti adda baasuu dandeetta. Kana fakkaata jechuudha wanti isaa, konseptiin isaa. Okay, typically solution consists of at least two substances. Solution jechuun maal yoo xiqqaate substance lama qaba jechuudha. Solution jechuun substance lama qaba jechuudha. At least consist what? Two substances. Solution jedhamu. Solution tokko.
Okay, a substance in a smaller amount called solute. Substance malte smaller amount xiqqaadhaan kan jiru maal jedhama? Soliyuutii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf sukkaaraa fi bishaan xaasaa tokko yookiin immoo bishaan hamma kana keessa sukkaara maankaa tokko yoo dabalte kun bishaan guutuudhaan gasiitii sukkaarri hamma jechuudha. Sukkaarri hamma tana kamtu caalaree? Bishaantu caala. Kanaafuu sukkaarri maal jedhama? Sukkaarri soliyuutii jedhama jechuudha. Solute jennaan. Bishaan maal jennaani? Solvantii jennaan jechuudha. Solvantii jennaan. Okay, maal jedha? Dissolved in a large amount. Solute jechuun small amount called solute dissolved in large amount of another substance known as solvent. Large amount keessatti bulbulama jechuudha. Solute jechuun bulbulama wanta bulbulamu san jechuudha. Bulbulama. Solvent jechuun bulbulaa bishaanii jechuudha. Solvent jechuun kan keessatti wanti sun bulbulamu. Bulbulamaan jechuun soliyuutidha jechuun. Sugar fakkeenyaaf sugar. Okay, kana fakkaata. The solvent is often but not always present in excess. Solventiin yeroo baay'ee guddaadha. Haa ta'u garuu immoo yeroo hunda accessii miti jedha. Mee sababni isaa maaliifi yeroo hunda soliyuutiin hin caaluu jedha. For example, physical state of solution containing 14 gram. Solutionii tokko 14 gram of table sugarii qabaataa jennu. Table sugarii jechuun sukkaruma nu nyaannu kana ka fayyadamnu kana ka shaayii fa'aatti dhaqannu kana giraama 40 qaba. Solutionii tokko 30 gram of water in liquid. Bishaan immoo meeqa qaba? Bishaan giraama 30 qaba. Kanaafuu in this case zero water in present small amount. Bishaan kun maal? Though water is present in small amount, it present at solvent. Solvent ta'ee bishaan kun maali? 30 giraama qaba. Kanaafuu sukkaaratu caala. Kanaafuu inni kun maali? Bishaan ammallee bulbulama. Kanaafuu inni solutionii kun yeroo hunda maaliin ta'u solvantii yeroo hunda hin caalu jedha. Gaafii irratti bifa kanaan yoo isinii kan dhufu taate fakkeenyaaf always solvent is greater or excess than one solute isinii jechuu danda'a. Always not always dha. Isii tana sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Okay, kana fakkaata. Kanin ilaalu suspicion in the collides. Okay, suspicion jechuun maali? Collide jechuun maali? We are all familiar with suspicion. Suspicion wajjin sirriitti familiar. Suspicion ni beekna. Such as mixture of mood in the water or flour in the water. Suspicion jechuun fakkeenya dhoqqee fi bishaan dalalii iddoo jedhamu tokko ni beekta bishaan keessatti jechaadha. Flour in the water is ni beektu jechuun bishaanii fi daakuu yoo walitti makan ni beektu jechuudha. Yeroo hundaa waa'ee suspicionii kana guyyaadhaan kan wajjin ooltan jechuudha. Kan wajjin oolu namoonni baay'een waa'ee suspicionii kana sirriitti ni beeku jedheetini yaada. Sometimes we prepare in the use suspicion of paint in water. Yeroo tokko maali suspicionii uumneetini fakkeenya suspicionii paintii qalama bishaan keessatti suspicion godhu qalamni jalatti galee bishaan gara gubbaatti afullee ni jira jechuudha. These suspicion are heterogeneous mixture compound of particles that are visible to the naked eye or can be seen with magnifying glass jechuudha. Magnifying glass dhaan arguu dandeenya jechuudha. Suspicionii kana kun jala galee kun gara gubbaatti galeetini arguu dandeenya. Fakkeenyaaf as keessa jennee isa kana haa jennuuti
inni kun wanta wayiitu jira as jalatti galee jira bishaan amma asiititti jira as keessa inni gara jalaatitti galu kun maal jennaan suspicion jennaani bishaan gubbatti galee biyyee yookiin immoo cirrachi yoo jalatti gale haala kanaa suspicion uumuu dandeenya jechuudha. Suspicion particle appear cloud suspicion jechuun particularly appear cloud akka walitti tuuta'uu jira jechuudha. And settle down in due to course of the time yeroo booda fakkeenya salphaa bishaan keessatti cirracha cirrachi kun yeroo booddee deemee jalatti gala jechuudha. Yoo bishaan turee jiru cirrachi jala kanatti gala bishaan gara gubbaa kanatti gala hagana oliin watariidha jechuudha. Watariidha. Inni kun immoo sandii jechaadha. Sandi haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kun watarii kun sandii jechaadha. Jalatti gala settle down after a given time yeroo booda gara jalaatitti gala jechuudha. Gara jalaatitti galuun kun maal argisiisa? Heterogeneous mixture ta'uu isaa argisiisa jechuudha. Okay. Inni biraa when magnesium oxide fakkeenya milk of magnesium kan jennu kana is shaked jechuun yoo walitti baxambatame with water bishaan wajjin yoo walitti naqne yookiin walitti baxambanne it form suspicion uuma jedha. Inni sun booddee yeroo booda gara jalaatitti galuu danda'a jechuudha. Okay. Construct when we make solution faallaa isaati jechuudha. Yoo solutionii uumnu faallaa isaati. Solutioniin wanti jalatti galu hin jiru jechuudha. We prepare homogeneous mixture in which dissolve R molecule or ion in a solution may be colored. Solutionii colorii ta'uu danda'a, colored ta'uu danda'a jechuudha. Bifa wayii uuma solutionii. Yoo bifa uume direct bifa sanitti jijjiirama malee tokko jalatti galee kun gubbaa hin galu jechuudha. Substance tokkotti it transparent. Inni sun transparent ifa dabarsuu danda'a jechuudha. The dissolved molecule or ion are invisible. Dissolved yookiin immoo wanti diddiigame sun invisible hin mul'atu jechuudha. They do not settle down on standing. Jalatti illee hin galu jechuudha. Gara jalaatti illee galeetiin hin jedhu. Fakkeenyaaf solutionii fi suspicionii haa ilaallu. Kunoo isa jalqabaa kana solutionii jechuudha. Isa kana akkuma argaa jirtan inni kun solutionii jechuudha. Waliin makamee jira, kalarii jijjiiree jira jechuudha. Kalarii guututti maalitti jijjiirame? Kalarii gara diimatti gara diimatti jijjiiramee jira. As biratti immoo suspicionii jechuudha. Gara jalaatitti galee jira. Kun akkuma asirraa argaa jirtan gara jalaatitti galee jira jechuudha. Kun hagadiin wanti kun wanti directionii yookiin visible boundary qaba jechuudha. Visible boundary qaba jechuudha. Visible boundary qaba jechuudha. Asirratti kun argaa akkuma jirtan visible boundary qaba. Garaagarummaa jira jechuudha. Kun homa tokko wanti garaagarummaa wayii qabu hin jiru jechuudha. Kun sirriitti waluma fakkaata. Kun asitti garaagarummaa qaba jechuudha. Kun paartiin mul'atu ni jira. Haganaa ol bifa biraa, haganaa gadi bifa biraati. Yeroo booddee after a given time it settle down ta'a jechuudha. Yookiin jalatti kuufama jechuudha. Okay. There is another group baatu jira. Collides kan jedhamu jira jechuudha. Solutionis miti suspicionis miti jechuun gidduu lama jechuun intermediate dha jechuudha. Maaltu collide kun? That is exhibit property intermediate between those of solution in the suspicion in the solutions. The particle in collide are largely than most sample of what? Molecule jedha. Particle kun gurdaadha. Isa molecule kaani irra jedha. Simple molecule irra guddaadha. Simple molecule irra guddaa. However, colloidal particle are small enough and does not settle down. Gara jalaatitti hin galu jechuudha. Garuu intermediate dha. Mul'atu illee ni ta'a. Jalatti hin kuufamu. Gara jalaatitti kuufamu akka kanaatitti hin kuufamu jechuudha. Also colloid particle may be so small that dispersion appear uniformly.
akka xixiqqoodha garuu uniformly ni mul'atu. Even under microscope they are large enough to scatter the light very effectively. Microscope dhaan scatter ni ta'anii mul'atu jechuudha. Consequently most of collide appear closely. Inni sun isaan hedduun isaanii closely akka bifa duumessaatti walitti tuutta'u jechuudha. Ni tuutta'u oblique unless they are very dilute. Yoo sirriitti waan hin taane oblique ta'uu danda'u jechuudha. Dilute hin taane like solution. Collide can be gaseous. Akkuma solution collide gaseous ta'uu danda'a, liquid ta'uu danda'a, solid ta'uu danda'a. Cloud are colloidal mixture. Cloud jechuun fakkeenyaaf duumessi colloidal mixture jechuudha. Composed of air in the water droplets that are water droplets that are small enough that they do not settle out hin ta'anii jira.